እንኳን ለዚህ ቀን አደረሳችሁ እንኳን ለዚህ ቀን አደረሳችሁ አዲስ ዓመትን አዲስ ዘመን ለሰጠን ጌታ ክብር ተመስገን አዲስ ዓመት አዲስ ዘመን jaallatamtoota keenya jirtanii bakka jiraattan nageenyi keenya lafaa fi bakka jirtanitti gaarreenii fi laggeen jiru hunda qaxxaamuree simbiraan ga'u isiniin jechuu jaalladha. Akkamii ayyaa keessanii jirra akkam maatii dhugaa maatii jaalalaa akkamii fayyaan keessan nageenyi keessan oolmaa turtii bakka gannallee baatan bakka baraaraatti illee baatan hundi keessan biyya keessa jirtanis biyya ormaa jirtan warra biyya arabaa jirtanii arabni yaada bara haarawaan beektan jettanii jedhaniiru namarraa dhageenyina informaationa warra faranjootati malee warra arabaa kun baay'ee hin beeku. Bara haarawaa jechuun warra araboota bara kaasaanii kan haarawni isaanii gana xarriirra jechuudha. Januwaarii. Kanaaf keenya immoo bara haarawaa keenya irra kan walis biraas dhabamne irraa kan dabarreeroo kanaaf baga siniin geessanii jechuu jaalladha namni keenya nuyi akkamni ganni kun maal fakkaata akkamitti baata ganni dabreera birratti illee masqalli fuuldura dhufa gaafa masqalli dhufu immoo bacaqii gannaa baatanii bookaa birraa baga argitanii isiniin jenna har'aaf immoo baga bara haarawaa jechuun isiniin jenna kunni isinii kennina haga masqalaatitti ofirratti hifannee dhufne har'a kanaaf baluun nagaa isin gaafattee gaafii wayii qabnaarra addee bal'atu irraa gaafii wayii qaba. Mee asumaan nagaan ishii aduursu Ashima harka fuunee maatii keenya nagaa isinii haa ta'u akkam jirtan fayyuma keessanii nuti jirra galata rabbii egaa galanni waaqafaa ta'u ganna dukkana keessaa bookaa birraatti baanee jirra isinis baga baatanii isiniin jenna egaa hordoftoota amantaa kiristaanaa akkasumas Itoophiyaa hundaafiyyuu baga bara haarawaa geessan akkasuma ayyaana qaaqumeen jira ayyaana qaamee yookiin qoxaataa ishii baga geessanii isiniin jenna. Egaa bara 2008 keenya jirra galata waaqaa isin nu beekaa kan waggaa waggaatiin nu haa ga'u jenna. Egaa kanatti aansamee ayyaana kam simbiratti maal fakkaata kan biyya keessaa sila haala gaarii aan dabarsu kan biyya hambaa mooyyuu xiqqoo mana hunda hin mijatu waan ta'eef warra isin hin mijatu hin dabarsitanii warra hin mijannes immoo uumamaa waaqayyo guyyaa qabaan hundaafiyyuu obsaan dabarsaa isiniin jira. Egaa arrammoyyuu kaasojjiin ayyaana sababeeffachuudhaanii meekootu viidiyoo hojjennaan jedhee ani arra keessummaa qabnaa keessumminnatii deemnaa bakka waan addaati jira akkasuma immoo egaa hin beekani kaa guyyaa ayyaana guddiitu jira. Kanaaf mee viidiyoo xiqqoo ishee hojjennaa maatii keenyaan baga geessan jenna jedhee na fide egaa mee gara kaasutti darbinanii. Ayyee maarree gaariidha. Duraan yoo wadaajii dhungan dubartoonni yoo gara manaa dhufte baadiyyaa yeroo jirrutti jechuudha yeroo dhiquutti qonni kanarraa furanna dubartootarraa qonni kanarraa furannee tazzalatti dhanna haga masqalaatitti murataa jechuudha gaafa masqalaa san ofirraa fuunne maaliif beektumii kanaaf waan akkasiitti ture kennaa dubartittii sun kennite jechuudha maaliif bakka haga masqalaa maataarii guyyootanii qaba bakka hin gatamu duusa innaa kanaaf amma gara gaafii kiyyattan deebi'aa bal'atu gaafii gaafachuun barbaada. Bal'atuudhaan jalqaba duraa qaamee gaafa jalqaba qaameen dhufu geechetti maal qophooftaa erga qophoofteen booda mooyyuu maal fa'aa qabattanii baatu gaafii gaafachuun barbaada. Kanaaf balu akkami qaameedhaa fi qophiin tana dura yeroo shamarummaa keessa jirtu akkamiin dabarsaa turte? Egaa shamarummaa waqtii ammallee shamarummaa bara. Shamarummaa. Nuti gizee qaamee akka aadaa naannoo keenyaatti jechuudha. Aadaan hunduu garagara. Akkuma sababa akka naannoo isaan naannootti mitiiree aadaan akka aadaa naannoo keenyaatti waan baay'eetu jira. Egaa guyyaa buqqisaatirraa torbeetti jammarre jechuudha. Guyyaa buqqisaa amma sirriitti hodhisnee aduu isaarraa kun hin jiru. Buqqisaa buqqifatta maal jechaa buqqifatu buqqisaa? Buqqisaa kaasirraa buqqifanna akka aadaa naannoo keenyaatti. Maal jettanii sirriitti mee akka aadaa naannoo keessanitti maal? Maaloo kasammaa kanan jechisiisine amma qofaan naqabee jira sagaleen itti. Akkam jedhama nutti mira. Xiqqoo ishee irra mataan naannoo keessanitti akkamiin buqqisaa buqqifattan
Maal jechaa buqqisaa buqqifatu? Moo isin jettanii too buqqifatanii galtu gara mana? Lakki gaa waan baay'ee nama qofaatu naqame malee silaasaa siin jira. Buqqisaa buqqifatanii galan anuu nan jedhaa fi waan isaan jedhanii Ishii jechuun beektu waan ta'eef namni eeggifattu kaa maal godhan jala waan namni hin beekne tokko dirqama. ishii ati naa jira. Buqqisaa buqqifannaa galaa garraate xixiqqoo gurguddoo keessa yaata xixiqqoo guddifanna akkas jedhu dogoggoruu baadha akkas amma yaadachiisin jira. Yaadattee akkas jedhama. Akkana kan. Akkas. Buqqisa buqqifannaa buqqisa buqqifannaa buqqisa laga laga. Kunni akkasiire? Akkasuma. Buqqisa laga laga buqqisa laga laga. Xixinnoo keessa yaate Gurguddoon keessa yaate. gurguddoon keessa yaate xixinnoo guddifannaa. Gurguddoo yoo jedhu kan egaa kun biyya rawaa deema. Kun gara heerumaa deema kanaafiyyuu. Akkasuma. Aduu buqqisaa kana. Maal jedha? Akkasuma jedhama. Akkasuma buqqisaa buqqifannaa akkas buqqisaa buqqifattaa egaa jiraatanii miti. Akkasuma akka namni irraa Ishii gaafa immoo gisee ganama manaa yoo baatan maal jettanii wal waamtu? Maquma wal waamtu moo akkamitti wal waamtu? maal beeku Sagalee addaa wayiitii wal waamanii kanaaf sagalee sana illee tokko amma jalaa baddee warri beektanii beektu jechuudha. Dhumarratti immoo fakkeenyaaf amma warra wal fuudhee bara sanuuf 2007 2018 keessa warra wal fuudhee warra haaraa wal fuudhee jiru jechuudha. Yookaan immoo qeerroorraa gara suubbatti warra seenan isaanillee faaruu wayii faarsuuni. Maal jedhamee faarfama? egaa kan heerumuu hedduu kan kaatamtee jirtu jechuudha. Akka Jalaa baruu edaamu dulloo moo dargitanii wallaala jirti jechuudha laa. Seerri aadaa Oromoo gadi lakkifamuu qabu qabachuu qabdu. Of eeggadhaa warri ijoolleen Oromoo taatanii aadaa Oromoo warri gataa jirtan. Wayifassin hin jedhamu irraanfattee jirti waan ta'eef beektanii. Kanaaf isin keessatti warri araba deemtan kun waa'ee arabaa malee waa'ee biyya keessanii dagattaniiru. Aadaa Oromoo gisuma ayyaantichi sun ga'e yaadattu waan ta'eef barreeffadhaa qabadhaa. Isin gaafata gaafa wayii seerichi yookaan immoo amma sirna Oromoo ta'ee jira waan ta'eef sirna Oromootiin bulaa irra amma gaafillee isinitti hin baay'ifnu guyyaa ayyaanatti keessumaa kan amma kana yaadaan defa kan heerumta kana illee faasina jechuudha. Wayato wayakuna wayato wayakuna iboi akalota fundite sifanguro. Ishiin deemtu waan ta'eef qaamne guyyaa isaan yaaddee yaaqallooto kunni illee siifan guura. Mana jirti waan ta'eef manaan baatu qunnimti manatti kennamaa fi gabataan dhiyaataa fi kanaaf qaameen magaalatti immoo faashinatu jira. Baadiyyaatti dur nu kan beeknu qaamee erga dhufee mana seenaa bootaa qabatanii sirbaa daabboon yookaan biddeenni dhiyaata fi kan barbaade birrii kennaa fi kan barbaade immoo daabbuma san nyaatee baha. Kan magaalaa daabboo kenniteef illee hin sarmu. Nyaata soo kenniteef hin sarmu. Birrii illee birrii 50 kenniteef sarmanii fudhatan. Birrii 200 yookaan 500. Akkanatti aadaa keenya gurguraa irraa jechuudha. So nyaanni jira nyaatamu rakkoo qabu. Garuu immoo aadaa keenya galakkisuu qabnu. Isinitti illee guddinni viidiyoo keenya ayyaanni kun baay'ee namatti tola. Barri haarofti yoo dhufe ayyaana dhufa waan ta'eef ayyaanni bara kan jedhu anis gaafa yeroo qaammee kana jechuudha yeroonni baay'ee nama hungatani. Wadaajii moo? Wadaajii jechuudha. Chiikii garaa chiikii jettan afaan Ingiliffaatti qajeeltanii afaan Oromootiin jaalallee jenna nu dura. Chiikii haa ta'u ishee. Ati gisee sanii nama meeqa hungatte? Wadaajii moo? Wadaajii ani somu qofan dhiibbadhe abbaa. Hin qaban wadaajii biraa. Lakki kaasuu gaadhu. Dhugaa rabbii gisee lafaan sin dhoofnee qunniidhaan isin irratti hin baqaqatan san beektu. Yoo na hungatte? Wadaajii bara tokko bara san xiqqaan ture. Yaaduma dhungaatan wadaajii waliin dhungatiin akkamitti kan lakkiftan jennaan warroonni jajjabaan illee bira jiru. Isin dhunganne. Naa ifama namatti jidduu danda'a walee. Kanaaf baga siniin ga'ee kanaaf. Kanaaf yeroo baay'ee egaa deemnee jirra maatii keenya bilbilli keenya irra daaniin citu waan ta'eef maal ayyaana waggaati fi maa gaggeessanii siniin jechuu fi siniinis jechuu bilbila nama viidiyoo irra kan jiru hin beekama.
Siin dawalaa qoomee gasu booda keessumaa wayititti mana jira siifan dawalaa qoomee. Innaa kanaaf siniinillee bagageessa siniin jechuuf warra madawwalaa jiran. Innaa rigitanii kaasuu waan nanaafiti qabisi wajjin. Innaa akkasii haa ta'u wadaajii namni si dhungateen jira garuu. Namni dhungateen jira eebargata. Jaartii namaa tan fuudheedha argaa haa qabadhaa tanallee dubbii. Dubartiin takka wadaajii namni biraa eega dhungatee eenyutu fuudhu qabu. Kana natti himaa. Atuuyyuu nama biraa dhungattee mana san fuudhee. Dhunganne nama tokko dhunganne. Ani garagareetu ilaalle dhugaa. Argitanii waan ishiin jechaa jirtu eenyu si dhungate nama biraatti na dhungatee. Na dhunganne garuu baana dhungachuuf natti deemaniiti. Narraa bu'e. Namni akkasii dhungate. Nama baay'ee dhungate qabu koo na dhunganne garuu. Eenyuutti dhungatan? Bakka si dhungatan illee si dhungatan qaama kee qabanii eegan godhanii dhungatan akkasii. Kanaaf bal'atuun kaadhimamtee turtee jechuudha. Laala argitanii namni biraan harka kaadhimatee ture. Ani beekne isaa sanitti. Situ fuudhee fa'a. Natu jalaa fuudhee jechuudha. Natu balleessa jechuudha. Natti nimni ishii waan ta'eef dogoggora qaban hin qabu waan ta'eef kanaaf immoo yaa'u warri biyya keessa jiraattanii ayyaanni qaamee yookaan immoo warri baadiyyaa jirtan keessattuu magaalarra warri baadiyyaa jirtan baay'ee namatti tola. Haarri Paagumeen ittiin darbu haala bareeduudhaan jechuudha. Wanni babbareedatu jira. Qinceen nyaata. Magaalatti yoo bakka foon lukkuu kanaa fi foon gircaa akkas waan kana eeloo fa'i dhugaa rabbii miti wanni noo bantee fikir bantee laata mee minaalbaata mana nyaataa sanii minaamana naan jedhe jedhe minaalbaata mana nyaataa sanii minaamana naan jedhe akkasi jedhamaati keenya kaasuu nama bilbilaan beeksisee jira. Kanaafiyyuu amma waan hundumtuu minaalbaata waa jechuudha laata mana nyaataa tokko gaaraa baadiyyaa mana nyaataa tokko minaamana naan jedhe achii miti gara olaanu. Kanaaf kootayii wajjin ayyaana dabarsinaa isiniin jira. Kanaaf egaa viidiyoo biraatiin walitti deebinaa isinitti dhiyeessinuu sagalee tajaajiltoota isin jaalannaa jechaa